Nageenyiif araarri Waaqayyoo hunduma keessanii fi iddoo isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii obboloota ko galanni Waaqayyoof Abbaa keenya isa waaqarraatiif bara baraan karaa tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin isaaf haa ta'u. Qorannaawwan keenya kutaawwan darbanii keessatti waa'ee mana qulqullummaa ilaalaa turreerra. Waa'ee kutaalee mana qulqullummaas kutaa darbe keessatti wantoota achi keessatti argaman ilaalleerra. Har'a kan itti fufnee jennu waa'ee tajaajila mana qulqullummaa kan itti fufnu ta'a. Tajaajila mana qulqullummaa keessatti waan guddaa akkuma yeroo darbe waan gurguddaa ilaalaa turre ammallee waan baay'ee gurguddaa akka ilaallu addumaan jireenya kiristaanummaa keenyaa keessatti eessatti maal gochuun akka nurra jiru akkamitti gara Kiristoositti guddachuun akka nurra jiru qorannaawwan ittiin eebbifamtan kan waliin ilaallu ta'a. Waaqayyo dubbii kana akka nuuf ibsuuf kanallee kutaa kutaadhaan qoqqoon ilaalla waan ta'eef gooftaan keenya hafuura isaa nuuf ergee dubbii kana akka nuuf ibsuuf kadhataan jalqabnaa. Haaluma nuuf biyyatiin fuula Waaqaatti dhiyaannee kadhannee jalqabnaa hin kadhanna. Waaqarra isa jiraattu qulqulluu abbaa keenya galata addaa qabannee fuula kee irratti dhiyaanna waa'ee yeroo kanaatiif. Karaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu jaallattee yerootti fuula kee irratti dhiyaannu yerootti cubbuu keenya himannu karaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin yeroo araara sirraa argannu waan nuuf laatteef si galateeffanna eebba kee hundumaatiifuu maqaa ilma kee Yesuusiin bara baraan galannii ulfinni guddaan siif haa ta'u. Abbaa yeroo kana fuula kee irra jirraa ilma kee ilaalee cubbuu keenya nuuf dhiisi. Hafuura kee nu guuti. Hafuura kee nu dibi. Dubbii kee ati nu barsiisi nu hubachiisi. Yeroo keenyaa fi hundumaatti ulfaadhu waan hundumaatti iyyuu fedhi kee qofti haa ta'u abbaa ko. Maqaa ilma kee Yesuusiif jedhii ameen. Tole Waaqayyoo guddaa gaarii goonee galateeffanna. Maqaa Waaqayyoo guddaa bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Akkuman amma jedhee har'a kan waliin ilaallu waa'ee tajaajila mana qulqullummaa waliin ilaaluu jalqabna. Baay'ee bal'ataa akka isin ofii keessaniifis bal'ifattan immoo haasumaanan isinitti himuu barbaada. Tole waa'ee tajaajila mana qulqullummaadhaa ilaaluu yommuu jalqabnu har'a waa'ee tajaajila mana qulqullummaa oobdii mana qulqullummaa keessatti waan ta'uu fi ergaa tola amantii wajjin wal qabatee walitti hidhatee akkamitti akka inni deemu waliin ilaalla. Tajaajila oobdii mana qulqullummaa fi qajeelummaa waan jedhu waliin ilaalla har'a. Tajaajila oobdii mana qulqullummaa fi qajeelummaa har'a kan waliin ilaallu. Har'aa fi kutaa itti aanu keessatti kan waliin ilaallu tajaajila oobdii mana qulqullummaa keessatti ta'uu fi qajeelummaa waan jedhu waliin ilaalla. Qajeelummaa, qulqullummaa, ulfina argachuu yookiin ulfina gara ulfinaatti darbuu waan jedhu gara fuulduraatti akka ittiin qoqqoonnee kan ilaallu ta'a. Har'a kan jalqabnu garuu tajaajila oobdii mana qulqullummaa fi qajeelummaa kan jedhu waliin ilaalla. Tole yeroo itti humna ilaallu macaafa qulqulluu keessatti jechuudha. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 23 irratti gatiin cubbuu du'aa jedha. Gatiin cubbuu maal jedha? Du'edha. Namni cubbuutti erga kufee du'aatu itti murtaa'e. Cubbuun immoo maal? Seerarra darbuudha. Okay. Erga namni cubbuu hojjete cubbuun dhiifamuu kan danda'u dhangala'uu dhiigaadhaan malee hin danda'amu. Dhangala'uu dhiigaa malee dhiifamuun cubbuu hin jiru. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irraa yeroo ilaallu jechuudha. Kanaaf cubbamaan cubbuu isaatiif horii aarsaa balbala godoo qulqullaa'aatti dhiyeessa ture. Amma obboloota koo wanti murteessaanii namni cubbuu hojjete jechuun namni seera Waaqayyoo irra daddarbe jechuudha. Sababni isaa cubbuun seerarra darbuudha waan ta'eef.
Namni seerarra darbe jechuun cubbuu hojjete jechuudha. Cubbuun seerarra darbuudha. Gatiin cubbuu maal du'a. Namni cubbuu hojjennaan du'atu itti murtaa'a jechaadha. Du'a keessaa du'a bara baraan. Bara baraan Waaqayyotti adda bahee bara baraan baduu jechuudha. Gatiin cubbuu du'a. Kanaaf gatiin seerri namarraa gaafatu gatiin seera irra darbame du'i jechuudha. Namarraa ka'uudhaaf yookiin cubbuun namaaf dhiifamuudhaaf dhangala'uu dhiigaa malee hin danda'amu. Hin danda'amu. Kanaaf mana qulqullummaa isa lafarraa keessatti mana qulqullummaa isa lafarraa keessatti namni cubbuu hojjetu horii bakka isa bu'u. Horii isa bakka bu'ee cubbuu isaa baatee gorra'amee du'utu qabatee dhiyeeffata ture. Kana agarra. Kanaaf namni yakke yoo luba ta'e mana qulqullummaa sana bara keessatti namni yakke yoo luba ta'e lubatu yakke yoo ta'e maal dhiyeessa? Tuntunoo mudaa hin qabne dhiyeessa. Leewwota boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaanee yeroo ilaallu akka jedha. Waaqayyo yommus Museedhaan namoota Israa'eliin eenyullee utuu hin beekin ishee kana yaadannaa qabaa. Eenyullee utuu hin beekin abboommota koo keessaa tokkorra darbee wanta dhowwame yoo hojjete utuu hin beekin malee utuu beeku miti. Inni ofiisaatti yakkee jarasi akka hojjechiisu luba isa dibame yoo ta'e cubbuu isa hojjete sanaaf aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatuuf tuntunoo mudaa hin qabne ana Waaqayyoof haa dhiyeessu jedhe. Amma namni namoota Israa'el keessaa namni tokko utuu hin beekin yoo cubbuu hojjete utuu beeku miti utuu hin beekin cubbuu yoo hojjete inni cubbuu hojjete sun immoo luba yoo ta'e maal haa dhiyeessu? Tuntunoo mudaa hin qabne. Tuntunoo mudaa hin qabne haa dhiyeessu. Tuntunoon kan lubaaf dhiyaatudha hubadhaa. Tuntunoon kan lubaaf dhiyaatudha. Sana booda maaltu ta'a? Sana booda lubichi harka isaa mataa tuntunoo sanaa irra kaa'ee gorraa. Boqonnaa 4 lakkoofsa 4 akkeedha. Tuntunoo sana balbala dunkaana itti wal ga'anitti ana Waaqayyo duratti haa dhiyeessu. Harka isaa mataa tuntunichaa irra haa kaa'u. Fuula koo durattis isa haa gorra'u jedha. Sana booda dhiiga tuntunichaa irraa fuudhee gara godoo qulqullaa'aatti ol gala. Lakkoofsa 5. Lubichi inni dibame sun dhiiga tuntunichaa irraa fuudhee dunkaana itti wal ga'an sanatti ol haa galu. Amma wanti hubachuu qabnu lubni tokko yoo cubbuu hojjete haa hubannu lubaa fi hangafa lubaa jira. Hangafa lubaa jechuun hangafni lubaa waggaatti si'a tokko kutaa qulqullootaa seena fuulduratti ilaalla kana. Luboonni hangafa lubaa irratti hojjetan hangafni lubaa Aroon ture. Aroon jalatti luboonni akka lubaatti kan hojjetan ilmaan Leewwii fi ijoolleen Aroon jechuudha. Isaan kunneen akka lubootaatti ganamaaf galgala guyyaa guyyaatti kutaa qulqulluu seenuudhaan hojii hojjetu. Isa fuulduratti ilaallu ta'a. Amma garuu luboota kana keessaa tokko yoo cubbuu hojjete eenyu yoo cubbuu hojjete luboota kanneen keessaa maal godha? Tuntunoo dhiyeessa. Tuntunoo dhiyeessee tuntunoo sanarraa harka isaa kaa'ee mataa tuntunoo sanarraa harka isaa kaa'ee cubbuu isaa himatee sana booda tuntunoo sana maal godha? Hin gorraa. Tuntunoo sana hin gorraa jechuudha. Gaafa sana cubbuun luba sanaa gara maalitti darba? Gara tuntunoo sanaatti darba jechuudha. Harka isaarra kaa'ee cubbuu isaa himate jechuun cubbuun luba sanaa cubbuun cubbamaa sanaa gara tuntunoo sanaatti darba jechuudha. Gara tuntunoo sanaatti darba. Dhiiga isaa kana booda hin gorra'amaa dhiigni isaa dhangalaa'a. Dhiiga gorra'ameen booda dhiigni isaa dhangalaa'a kun beekamaadha. Sana booda maaltu ta'a? Erga dhiigni dhangala'e wanti ta'u itti fufee kan jirudha. Erga dhangala'een booda dhiiga sana qabateetu dhiiga tuntunichaa irraa fuudheetu dunkaanatti wal ga'an yookiin mana qulqullummaatti ol seena. Erga ol seeneen booda maal godha? Quba isaa dhiigicha cuuphee golgaa kana
golgaa kutaa qulqulluu fi kutaa qulqullootaa gargar hiru gara duraatiin si'a torbatti facaasa. Lewwota boqonnaa lakkoofsa jaarratti akkeedha. Quba isaa dhiigicha cuubee dhiigicha irraa gar tokko golgaa isa iddoo hundumaa caalaa qulqullaa'aadhaa fi isa qulqullaa'aa gargar hiru sana gara duraatiin si'a torba ana Waaqayyo duratti haa facaasu jedheen. Akkuma kana dhiigicha irraa gaanfota iddoo aarsaa ixaanaa irratti diba. Dhiiga isaaf immoo miiloo iddoo aarsaa qalmaa irratti dhangalaasa. Lakkoofsa torba irratti akkeedha. Lubichi dhiigicha irraa gaanfota iddoo aarsaa isa dunkaana itti wal ga'an keessaa ana Waaqayyo duratti ixaana urgaa irratti aarsan sanatti haa dibu. Dhiigicha isaaf hundumaa immoo miiloo iddoo aarsaa qalmaa isa balbala dunkaana itti wal ga'anii dura jiru irratti haa dhangalaasu jedha. Amma kanaaf tuntunoon harka isaa ka'aa, cubbuu isaa himataa, cubbuu isaa himatee gorra'aa, sana booda dhiiga tuntunoo sanaa isa dhangala'e dhiiga sana fuudheetu gara kutaa qulqulluutti seena. Mana qulqullummaatti ol seena jechuudha. Gara kutaa qulqulluutti seeneetu dhiiga sanarraa quba isaatiin fuudhee si'a torba golgaa kutaa qulqulluu fi kutaa qulqullootaa gargar hiru karaa kutaa qulqulluu keessaa jechuudha. Fuuldura isaatiin si'a torba golgaa sanatti facaasa. Tokko kana. Lammata immoo dhiiga sanarraa fuudheetu maal godha? Iddoo aarsaa ixaanaa kanneen kanaan dura ilaalleerra. Iddoo aarsaa ixaanaa gaanfota iddoo aarsaa ixaanaa irratti dhiiga sana diba. Kun guyyaa guyyaatti waan ta'udha. Yeroo kana godhu hundumaa dursee maal godhaa? Kana fuuldura tajaajila isaa ilaalla waan ta'eef rakkina hin qabu. Kutaa qulqulluu keessatti golgaa irratti dhiiga si'a torba facaasa. Golgaa kutaa qulqulluu fi kutaa qulqullootaa gargar hiru irratti jechuudha. Iddoo aarsaa ixaanaa irratti gaanfa iddoo aarsaa ixaanaa irratti immoo dhiiga isa hafe sana sasarkatti hafe jechuudha. Gaanfa iddoo aarsaatti diba. Gaanfota iddoo aarsaatti diba jechaadha. Kun maa inni cubbuun nama sanaa horiitti darbee horiin sun hin gorra'ame. Egaa horiin sun gorra'ame immoo dhiigni horii sanaa cubbuu nama sanaa baatee jira. Dhiigni kun mana qulqullummaatti keessatti golgaa irratti facaafame. Akkuma kana immoo iddoo aarsaa ixaanaa irratti gaanfa isaa irratti dibame. Akka jechuun cubbuun nama sanaa gara godoo qulqullaatti gara mana qulqullummaatti darbee jechuudha. Manni qulqullummaan hin xuraa'e jechuudha. Cubbuu nama sanaatiin manni qulqullummaa xuraa'aa jechuudha akkasitti jechuudha. Seerri Waaqayyoo golgaa duubaa waan jiruuf golgaa fuulduraa inni immoo facaasa jechuudha. Sana booda maal godha? Sana booda wanti inni godhu kalee fi moora tuntunichaa hunda isaa iddoo aarsaa qalma gubamuu irratti gubee aarsa. Lewwota boqonnaa 4:8 irratti agartu. Gogaa tuntunichaa foon isaa hundumaa mataa isaa miila isaa mi'a garaa isaa fi cumaa isaa iddoo buufataa duubatti guba. Lakkoofsa 1:2 argattu. Kun yoo lubni cubbuu hojjete jechuudha. Sana booda guutummaan waldaa yoo cubbuu hojjete immoo jaarsoliin harka isaanii mataa tuntunoo irra kaa'aniitu akkuma kan lubaatti raawwatama. Isuma amma ilaalaa oolu jechuudha. Yoo guutummaan waldaa cubbuu hojjete jaarsoliin waldaa sana harka isaanii mataa tuntunoo sana irra kaa'u jechaadha. Guddaan biyyaa tokko yoo cubbuu hojjete immoo korbee sareetti mudaa hin qabne dhiyeessee harka isaa mataa isaa irra kaa'ee gorraa. Lubni dhiiga isaa irraa quba isaatiin fuudhee gaanfota iddoo aarsaa qalma gubamuutti diba. Lakkoofsa 22-26. Saba keessaa namni tokko yoo cubbuu hojjete reetti dhaltuu yookiin hoolaa dhaltuu dhiyeessee harka isaa mataa ishee irra kaa'uun gorraa. Lubnis dhiiga reetti yookiin hoolaa sanaa iddoo aarsaa qalma gubamuutti diba. Kun akkaataa inni itti raawwatamudha jechuudha. Maaltu jira? Iddoo aarsaatti dhiiga dibu mana qulqullummaatti ol galchuun kunneen tajaajila guyyaa guyyaanii keessatti oobdii mana qulqullummaa keessaa kaasee hanga kutaa qulqulluutti kan raawwatamudha. Wantoonni as keessatti raawwataman hundinuu fakkeenya yookiin gaaddidduu isa dhugaa booddeedhaan dhufuuf tureeti. Fakkeenya turan kun hundinuu. Kunneen hundinuu waan agarsiisan qabu. Fakkeenyaaf lubni sun waan agarsiisu qaba. Horiin achi keessatti dhiyaatte waan agarsiistu qabdi.
Kun hundinuu fakkeenya isa dhugaa isa dhufuudhaaf tureeti. Tole. Itti fufee horiin sababii cubbuutiif dhiyaate eenyuun bakka bu'a? Kiristoos ilma Waaqayyoo isa hoolaa Waaqayyoo ta'e. Hoolaa Waaqayyoo ta'ee cubbuu keenyaaf dhiphatee du'e agarsiisa. Horiin sun horiin nama sanaaf dhiyaate hundinuu tuntunoollee yoo ta'e, hoolaallee yoo ta'e, reettillee yoo ta'e, waan kamiyyuu yoo ta'e horii achi keessatti dhiyaate Kiristoos isa hoolaa mudaa hin qabne ta'e. Gatii cubbuu keenyaa isa du'e. Cubbuun keenya sanatti kan wal ga'e agarsiisa. Okay. Wangeela Yohaannis tokko deemsa irratti akkeedha. Borumtaa Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufu argee ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu jedhe. Hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu. Kanaaf horiin achi keessatti dhiyaatte hundinuu eenyuun bakka buuti? Kiristoos ilma Waaqayyoo isa hoolaa Waaqayyoo ta'e isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu biyya lafaarraa fuudhu Kiristoosiin agarsiisa jechuudha. Okay. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa baratti akkeedha. Raacitii of keessaa hin qabdan erga ta'e isin buqoo haaraa hin taatu. Kiristoos hoolaan Faasikaa keenya aarsaa nuuf ta'eera. Kiristoos hoolaan Faasikaa keenya aarsaa nuuf ta'eera. Tokkoffaa Phexros 1:9 akkeedha. Garuu Kiristoos dhiiga isaa isa gati jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa mudaa yookiis xurii hin qabneetii jedha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 2 akkeedha. Kiristoos akkuma nu jaallate isinis immoo jaallatti jiraadhaa. Inni aarsaa fooliin isaa tolu qalma Waaqayyoof dhiyaatus godhee nuuf jedhee of kenneera jedhan. Kanaaf horiin as keessatti ibsame hundinuu Kiristoos ilma Waaqayyoo isa aarsaa fooliin isaa Waaqayyo abbaatti tolu ta'e agarsiisa. Kanaaf namni tokko hoolaa sanarra, horii sanarra, tuntunoo sanarra maal gochuun harka isaa kaa'uun cubbuu himatee cubbuun sun eenyutti darbuun horii sanatti darbuun nullee cubbuun keenya Kiristoositti darbuu agarsiisa jechuudha. Waan guddaadha. Kun waan guddaadha. Tole. Amma hojiin iddoo aarsaa qalma gubamu jechuudha. Wanta amma ilaalle. Hojii Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootti amanuudhaan Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootti amanuudhaan faayidaa dhuunfaa ofii godhatanii fudhatanii amantiidhaan qajeelaa ta'u yookiin justification isa jedhamu yookiin dhiifamuu cubbuu argachuuti. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 22 akkeedha. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaan ta'a. Kanarrattis warra amanan hundumaaf garaagarummaan hin jiru. Hundinuu yakkaniin ulfinni Waaqayyoo isaanitti irrateera. Isaanumti immoo ayyaana Waaqayyoo karaa fuudhii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen qajeelota hin ta'u. Inni dhiiga isaa dhangalaasee du'uudhaan warra isatti amananiif mi'a araaraa haa ta'u. Waaqayyo isa dhaabe. Waaqayyo ofii isaa qajeelaa akka ta'e mul'isuudhaaf kana godhe. Obsa isaatiinis cubbuu namoonni kanaan dura hojjetan irra darbeeraaf jedha. Tokkoffaa Phexros 2 irratti nu cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'e. Madaa'uu isaatiin isin hin fayyifamtan. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatti jira. Efesoon 1:7 irratti. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabnaa jedha. Kun waan guddaadha. Kanaaf iyyuu obboloota koo mee gara mana qulqullummaa isaatti deebina. Namni tokko gaafa cubbuu hojjetu cubbuun isaa gara horiitti darba. Harka isaa horii isaarra kaa'atee cubbuu isaa himata. Sana booda cubbuun nama sanaa gara horii sanaatti darba. Tajaajilli inni mana qulqullummaa lafarraa keessaa fiixaan baasuu hin dandeenye hojii fayyinaa, hojii lubbuu fayyisuu fiixaan baasuu hin dandeenye. Sun hundinuu fakkeenyadha. Inni dhugaan garuu Kiristoosidha. Kanaaf sun maalidha? Amantiidhaan qajeelaa ta'uu agarsiisa. Namni tokko dura cubbamaa ture kanaan dura. Gaafa gara Kiristoosiin dhufu akkuma
akkuma jirutti ba'aa isaa fudhatee ba'aa cubbuu isaa fudhatee akkuma jirutti gaafa gara Kiristoosiin dhufee cubbuu isaa himatee cubbamaa ta'uu isaa hubatee homaa ofii isaatti homaa akka waa hin baafne kan gatii hin qabne ta'uu isaa hubatee gad of deebisee jechuudha. Cubbuu isaa himatee gaafa qalbii jijjiirratu cubbuu isaa kana akkuma mana qulqullummaa lafarraa keessatti harka ofii horiirra kaa'uudhaan cubbuun gara horii sanaatti darbee amantiidhaan namni illee cubbuun isaa gara Kiristoositti akka darbee amanuu danda'u qaba. Cubbuun nama sanaa gara Kiristoositti darba jechaadha. Cubbuun nama sanaa Kiristoos irra kaa'ama jechuudha. Kiristoos eessa jira? Kiristoos samii jira. Mana qulqullummaa isa samii keessa jira Kiristoos. Akkasittiinitu akkuma dhiigni mana qulqullummaa lafarraa keessatti dhiigni horii sanaa kan cubbamaa baatee kan cubbuu nama cubbuu hojjetee baatee gara mana qulqullummaatti akkuma darbee akkuma kanatu namni har'a gaafa qalbii jijjiirratu cubbuu isaa himatee qalbii jijjiirratu cubbuun isaa Kiristoos irra kaa'amuudhaan mana qulqullummaa isa samii keessaatti cubbuun nama qalbii jijjiirratee mana qulqullummaa isa samii keessaatti darba. Kiristoos irra kaa'amuudhaan sana achiin immoo mana qulqullummaa isa samiitti darba jechuudha. Hubadhaa qabu cubbuun kun hin banne. Cubbamaarraa ka'e malee cubbamaadhaaf dhiifame malee cubbuun kun hin banne. Mana qulqullummaa lafarraa keessatti cubbuun nama cubbamaa cubbuu hojjetee hin banne dhiigaan baatamee mana qulqullummaatti seene. Har'allee cubbuun keenya nuuf dhiifame malee hin banne kan inni badu ganaadha. Gana tajaajila mana qulqullummaa keessatti fuulduratti bal'inaa ilaalaa deemnu. Kanaaf dubbiin murteessaan Kiristoos hoolaan keenya hoolaan faasikaa keenya yookiin immoo hoolaan Waaqayyoo inni cubbuu keenya baatee fannoo tolba'e nuuf jedhee aarsaa ta'e. Warri isatti amanan faayisaa dhuunfaa isaanii godhatanii fudhatanii cubbuun isaanii ilma Waaqayyoo irra kaa'ameera. Inni garuu cubbuu tokkollee hin qabu. Ofii isaatii cubbuu tokkollee hin qabu. Nuuf jedhee cubbuu ta'e nuyi akkasitti karaa ilma Waaqayyoo cubbuu jalaa bilisa baane jechuudha. Kun amantiidhaan qajeelaa ta'u jechuudha. Hojiin kutaa oobdii mana qulqullummaa keessaayyuu iddoo aarsaa galma gubamuu sanarratti wanti hojjetamu amantiidhaan qajeelaa ta'uu agarsiisa. Namni gaafa amanu gaafa Yesuus Kiristoosiin amanee faayisaa dhuunfaa isaa godhee fudhate Waaqayyo Abbaan cubbuu nama sanaa ilma isaarra kaa'uudhaan cubbuun nama sanaa mana qulqullummaa samiitti darba. Namni sun garuu cubbuun sun isarraa ka'eera. Namni sun maal ta'a jechaadha? Namni sun qajeelaa ta'a jechuudha. Akka waan takkaa cubbuu hin hojjenneetti Waaqayyo Abbaan yuunivarsiitii fuulduratti isa beeksisa jira kitaaba raajii. Akka waan takkaa cubbuu hin hojjenneetti. Meetti yaada obboloo tokko. Waaqayyo hammam isin jaallata? Waaqayyo hammam na jaallata? Waaqayyo hammam biyya lafaa kana jaallata? Waaqayyo hammam yuunivarsiitii guutummaa jaallata? Kun jaalala guddaadha. Sababa nu jaallateef ilma isaa nuuf kenne bara baraan kan baduuf turre. Ilma isaa nuuf kennee cubbuu keenya ilma isaa irra kaa'e. Du'a ilma isaatiinitu jireenya bara baraatti akka deebinu cubbuutti adda baanee jireenya bara baraatti akka deebinu godhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun waan salphaa miti. Kanaaf Yesuus Kiristoositti amanuun waan guddaadha. Dubbii murteessaan garuu Yesuus Kiristoositti amanuu kan dursu Yesuus Kiristoosiin beekanii inni eenyu akka ta'e beekanii itti amanuudha wanti guddaan. Yesuus isa dhugaa ta'etti amanuudha jechuudha. Okay. Gatii cubbuu du'a waan ta'eef Kiristoos cubbuu keenya baatee nuuf du'uu isaatiin gatii cubbuu isa ta'e du'a erga nurraa kaasee abboomamuun isaa immoo qajeelummaa ta'ee nuuf lakkaa'ama. Roobee boqonnaa 5:9 dubbisuu dandeessu. Ilaalaa gatii cubbuu du'a isaatiin Kiristoos du'a nuuf malee nurraa kaase.
adabbii seeraa nurraa kaate jechuudha. Adabbiin seeraa maali? Adabbiin seeraa du'a. Namni cubbuu hojjete du'uu qaba. Du'a isaatiin Kiristoos gatii seerri gaafatu ofii isaatii du'ee adabbii nurra dhufee nuuf malee ofii isaatii fudhatee nurraa kaase. Kiristoos jireenya inni biyya lafaa kanatti jiraate foon keenya uffatee namummaa keenya kana uffatee jireenyi inni biyya lafaa kanatti jiraate jireenya cubbuutti adda ba'edha. Addunyaa cubbuu keessa jiraate cubbuu tokko utuu hojjetin jireenya qulqullummaa abbaa isaa duratti jiraate argate. Qajeelummaan isaa tolli isaa nuuf lakkaa'ama jechuudha. Gatiin cubbuu du'a inni ta'e gatiin cubbuu nurraa ka'eetu qajeelummaan isaa nuuf maal ta'e nuuf lakkaa'ama jechuudha. Gaafa Yesuus Kiristoositti namni amanee fayyisaa dhuunfaa isaa godhee fudhatu. Qajeelummaa Kiristoosiin maal godhaaf lakkaa'aaf. Ilma isaa Yesuus Kiristoosin ilaalee cubbuu nama sanaa dhiisaaf jechuudha Waaqayyo Abbaan. Waan baay'ee murteessaadha. Akka ittiin namni qajeelaa ta'ee fuula Waaqayyoo dura dhaabbata. Okay. Itti hafuun. Kun garuu kan ta'uu danda'u gaafa cubbamaan ilma Waaqayyootti amanee fayyisaa dhuunfaa isaa godhee fudhatedha. Gaafa sana amantiidhaan qajeelaa ta'uudhaan karaa gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa biratti nagaa qaba. Roomee 5:1 akkeedha. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo biratti nagaa qabnaa jedhaan. Amantiidhaan qajeelota erga taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin karaa Yesuus Kiristoosiin jechuudha. Waaqayyo Abbaa biratti nagaa qabna. Kitaaba Raajikeedha. Qajeelummaan jedha. Qajeelummaa yookiin justification isa jedhamu. Qajeelummaan dhiifamuu cubbuu fiixaan ba'ee fi guutuu ta'edha. Dhiifamuu cubbuu fiixaan ba'ee fi guutuu ta'edha. Yeroo cubbamaan tokko amantiidhaan Kiristoosiin simatu yeroo sana dhiifama argatedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo sana dhiifama argatedha. Gaafa garaa cabaadhaan amantiidhaan Kiristoosiin simatu. Gaafa cubbusaa himatu. Yeroo sana dhiifama argatedha. Qajeelummaan Kiristoos isaaf lakkaa'ama. Innis deebi'ee ayyaana dhiifama Waaqayyoo shakkuu hin qabudha. Signs of the Times kan jiru May 19, 1898 paragraafii 1 yeroo nuyi yaada garaa gaddirachuu fi amantiidhaan Kiristoosiin akka fayyisaa keenyaatti fudhannu gooftichi cubbuu keenya nuuf dhiisa. Adabbii seera cabsuudhaaf murtaa'e sanas nurraa kaasa. Sana booda cubbamaan sun fuula Waaqayyoo duratti akka nama qajeelaatti dhaabbata. Inni samii duratti fudhatama argata. Akkasumas karaa hafuuraa abbaa fi ilma waliin tokkummaa qabaata jedha. Baay'ee murteessaadha. Abbaa fi ilma waliin tokkummaa qabaata. Karaa maalii? Karaa hafuuraa. Wanti kun salphaa miti. Wanti kun salphaa miti. Boloota ko. Gaafa namni tokko cubbuu himatee qalbii jijjiirratee Yesuus Kiristoosiin amanachuudhaan fayyisaa dhuunfaa isaa godhee fudhatee gaafa inni cubbuu isaa himatee qalbii jijjiirratu Waaqayyo Abbaan cubbuu nama sanaa ilma isaa irra kaa'a. Namni sun du'i isaa malee du'i isarraa ka'a. Adabbiin cubbuu jechuudha. Isarraa ka'a. Qajeelummaan Kiristoos isaaf lakkaa'ama. Qajeelummaan Kiristoos erga isaaf lakkaa'ame yuunivarsiitii dura qajeelaa ta'ee dhaabbata. Kana booda karaa hafuuraa. Kana booda kutaa itti aanu keessatti kan ilaallu jira. Maali innis? Waciitii dhiqataa keessa bishaantu jira. Dhiqachuun sun maal akka ta'e fuulduratti kan ilaallu jira. Yeroo sana gaafa cubbuu isaa dhiiseefii jedhu Waaqayyo akka itti sanneef. Nama sana hafuura isaatiin isa qulleessa. Hin qullaa'an sun. Kana booda samii dura qajeelaa ta'ee dhaabbata. Qajeelummaan Kiristoosaaf lakkaa'ameera. Hafuura ittiin qullaa'e sanaan karaa hafuuraa abbaa ilma waliin tokkummaa qabaatadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eenyu fedhu wajjin abbaaf ilma waliin. Hafuuraan abbaaf ilma waliin tokkummaa qabaata. Kanaaf ergaa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti isa dhageenyeef isa dhageenyeef isinitti himna. Tokkummaan keenya isin wajjin tokkummaa qabaataniif isa dhageenyeef isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo abbaadhaa wajjin
ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjinis. Tokkummaa maali? Tokkummaa hafuuraa. Hafuura isaa irraa fudhachuudhaan abbaaf ilmaa wajjin tokko ta'uu jechuudha. Gaaffii namni gaafa fayyu qaama sadii wajjin tokko ta'a yoo ta'e fayyinni sun fayyina dhugaadhaa? Itti yaada. Kuwaa murteessaadha. Okay. Abbaaf ilma waliin tokkummaa qabaata. Signs of the Times, November 3, 1890, paragraph 1. Cubbamaa yaada garaa gadirate Waaqayyo duratti fudhatama kan taasisuu fi qajeelummaa isaa kan raawwatu qajeelummaa Kiristoos qofadha. Jireenyi isaa hammamiyyuu cubbuudhaan kan xuraa'e yoo ta'e iyyuu akka fayyisaa dhuunfaa isaatiitti Yesuusitti yoo amane uffata qulqulluu qajeelummaa Kiristoos isa isaaf lakkaawame uffatee fuula Waaqayyoo dura dhaabataa jira. Signs of Times, July 4, 1892, paragraph 4. Ammam cubbuu yoo hojjetellee, ammam cubbuudhaan yoo xuraa'ellee, ammam cubbuun hojjete guddaa yoo ta'ellee, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ammam yoo cubbuu hojjetellee, ammam yoo xuraa'ellee, Yesuus Kiristoosiin amanatee, eeyyeen Kiristoos anaaf du'e, eeyyeen Kiristoos anaaf fida aarsaa ni kaffale, Waaqayyo abbaan ilma isaa Yesuus Kiristoosiin anaaf aarsaa godhee kenne. Yesuus kun dhuguma ilma Waaqayyoodha. Ilmi isaa kun anaaf du'e jedhee amanatee gaafa cubbuu koo baatee fannoo irratti ol ba'e anaaf kan du'e Kiristoosidha. Inni ani hoolaa Waaqayyoo fuula abbaatti dhiyeeffadhee qajeelummaa isaa ilaalee abbaan cubbuu koo kan naaf dhiyeessu jedhee gaafa amanatee fuula Waaqaatti dhiyaate cubbuun isaa hammam yoo baay'ee ta'e iyyuu Waaqayyo cubbuu nama sanaa isaaf dhiisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota ko utuu Waaqayyo keenya abbaan keenya inni waaqarraa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuuf laanne ta'e silaa hin banna. Silaa cubbuun keenya nuuf hin dhiifamu. Silaa bara baraan banna. Silaa bara hin qabnu dhiifamuu cubbuu hin dhiifamu. Waaqayyo garuu ilma isaa kana nuuf ergee foon keenya uffatee foon namni cubbamaan uffatee nama ta'e argamee cubbuu keenya baatee fannoo ol ba'uu isaatiin nu immoo amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti jireenya bara baraa argachuu dandeenya. Tokkummaa isa kanaan dura Waaqayyoo wajjin qabna turre isa karaa addaan cubbutti kufuu isaatiin dhabne sanatti deebi'uu dandeenya. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaa obboleessa ko, yaa obboleettii ko, cubbuu hojjettee garuu cubbuu kootiif falleen jiru jettee yaaddee beektaa yookiin yaadaa jirtaa? Kiristoos siif du'e. Kiristoos siif fannifame. Kiristoos isatti amantee jireenya bara baraa akka argattu barbaade. Kiristoos siif jedhee har'a luba ta'ee mana qulqullummaa samii keessatti araarsaa jira. Kottu gara Kiristoosiin. Fuula Waaqayyoo abbaa duratti dhiyaachuudhaaf Kiristoos siif dhaabbataa jira. Kottu gara Kiristoosiin. Adaraa qorannaa kana akka miis hin godhe. Adaraa qorannaa kana akka hin dhabne. Kottaa gara Kiristoosiin. Gara eenyuyyuu miti. Gara Kiristoosiin kottaa. Kiristoos ilma Waaqayyoo isa ta'e. Kiristoos ilma Waaqayyoo isa dhugaa isa ta'e. Siif jedhee naaf jedhee fannoo baate. Siif jedhee naaf jedhee du'e. Dhangala'uun dhiiga isaatii cubbuun ittiin hin qulleessine tokkollee hin jiru. Cubbuu hojjettee cubbuun kun waan naaf dhiifamu miti jettee yaaddee beektaa? Mokoleessi bu'ee yookiin dadhabdee beektaa? Kiristoos cubbuu hunda siif dhiisa. Eeyyee karaan kan biraan hin jiru. Karaan ittiin fayyinu karaa Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo qofadha. Aarsaa inni nuuf ta'e qofaan fayyuu dandeenya. Kanaaf obboloota ko ilmi Waaqayyoo ulfina isa abbaa isaa wajjin qaba ture sana akka waan itti hafanitti akka waan qabatanitti hafanitti lakkaa'in hunda achitti dhiisee ofii isaatii garuu gad deebi'ee ergamootaan gadi ta'ee namummaa keenya uffatee cubbuu keenya baachuun isaa anumaaf isiniif iyyuu. Amantiidhaan qajeelaa ta'aniirra jechuudha gaafa amanan. Warri nama amanattin immoo amanan. Sana booda
waan hin taanu kutaa keessatti ilaaluu jalqabna. Amanne jennee achumaan immoo akka barbaadu jiraachuu dandeenyu fuulduratti bal'inaa ilaalla. Amantiidhaan qajeelota argataan hin booda jireenya jiraachuu qabnu sagalee waaqayyoo nutti hima. Har'a garuu namni amantiidhaan ammallee qajeelaan ta'in namni Kiristoosin fayyisaa dhuunfaasaa amanee hin fudhatin caalaadhumatti iyyuu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo akka namni kamuu ofirratti ta'uun barbaada. Yesuus inni isin amantan ilma waaqayyoo isa dhugaadha moo akkasumatti Yesuus jettan kan adda baasaa. Wangeelii Yohaannis 8:4 irratti ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuudhaa baattan cubbuu keessanii hin duutu jedha. Kiristoos isa dhugaa beeknee itti amanne moo Kiristoosuma jennee akkasuma itti amanne? Kiristoos sobaa jira waan ta'eef, Masiihonni sobaa jiru waan ta'eef, Masiihin sobaa jira waan ta'eef, Kiristoos sobaa jira waan ta'eef, Kiristoos inni kan biraa jira waan ta'eef, Kiristoos isa dhugaatti haa dhufnu. Kiristoos isa dhugaa beeknee amannee jireenya bara baraa haa argannu. Ilma waaqayyootti kan amanu jireenya bara baraa qaba. Waaqa ilmaa miti. Ilma waaqayyootti kan amanu cubbuunsaa waaqayyo abbaan cubbuusaa inni isaaf. Waaqa ilmaa miti garuu. Dubbii kanatti yaadaa. Waaqayyo dubbii kanaan akka qulqullumnu waa gargaaru. Ayyaanni waaqayyo hunduma keessaniif iyyuu isiniif haa baay'atu. Kadhata gabaabaa godhannee walitti qabna. Yaa isa waaqarra jiraattu qulqulluu 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 isa taate Waaqa tokkicha isa dhugaa ilma kee tokkicha Yesuus Kiristoosiin aarsaa kan nuuf goote cubbuu keenya ilma kee irra keesse aarsaa ati nuuf kaffalteen fuula kee duratti jireenya bara baraa argachuu dandeenya. Si galateeffanna kennaa ilma kee Yesuusiin nuuf laatteef maqaa ilma kee Yesuusiin bara baraan galannee ulfinni guddaan siif haa ta'u. Adaraa ilma kee beennee ilma keetti amannee ammallee amantii ati barbaaddu sana amannee jireenya bara baraa akka argannuuf ati nu gargaari. Cubbuun keenya hundinuu karaa ilma kee Yesuusiin qofa nuuf dhiifama. Nullee ilma kee keessa keenyatti akka simannuuf ati nu gargaari. Cubbuudhaan cubbura jennee amannee erga fayyineen booda cubbuudhaan cubbura jennee cubbuutti akka adda baanuufis ati nu gargaari. Hafuura kee nuuf ergi yeroo keenyaaf hundumaa ulfaadhu fedhi kee nuuf haa ta'u. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiif jedhi yaa Abbaa. Ameen.